Leenca إيه؟ saddeet mookan ati lammaffaa irratti argamte. إيه ذات Ati takka amaaraaf leenca hin kennine geema irratti. namni leenca saddeet nama ani leenca saddeet makii kenne sabboona leenca torba kenne baay'ina leenca geemi tokko irratti sanii booda takka takka fa'a lama fa'a yoo taate malee kenneen beeku jireenyi No makii kenne. gurbaa amaaraati wallaa viidiyoo gadi buusan jira keessaan sitti argamisee jedhani. No. Ani leenca saddeet wal jala makii kenne. Leenca torba sabboonaa kenne. Sabboonaa gilittara kenne. Beeytaa? Sabboonaa Muhammadii miti hoo kaan baana. Kaan gurbaa amaaraa tokko keessaan sitti ergaan lallaale. Aboo amaaraa Okkee miti amma Oromoo yoo leenca takka zeeroo irra jirtanii amma caalchisaa fooloo godhaa jee'imee namni as gubbaa jirtan kun hundi keessanuu caalchisaa fooloo godhaa jee'ine. Warri mana asii jirtanillee obboleessa keessan Muhammad Bayaan geema qabaa akka narraa hin hafne. Guyyaa meeqaati isa ustaas? Walaayitaa moo? Walaayitaa sanigaa. Haala fuluus. Anta mahayyim mani. Jarri miskiina bar birrii walitti guuree qimamii mana madaam kanarraa nama kafalee gattutu idhaadhaite. Edaa kophaa ta'e hin kennine. Laa birrii takka homaayyuu keessaa qabuwan. Okkee kaan namtichi sanii kennite horee. Qimamii mana madaam sana guruppii jedhu ijoollee walaayitaa. Walitti gurgurtee taate leenca bittee bitee. Jararraa walii guuranii leenca nuu kenni jedhanii atillee waa xiqqoo irra buufattee waan ifaa jaachi namni si argusan irratti harrafattee birrii fudhattee tiniin gattutu dhabdhaite. Seedaan baraan gammadee yaa doktora seedaa abbaa qabeenyaati jeeta gammadee jiru. Ayyee bakka amma Ta'ee mubaarakii kana ajjeesaan turre samoonii sammaa leenca malee. jaal qabadhaan guyyaa geema kiyyaa leenca guddaa qabadhu hodhutii Ustaas guyyaa meeqaa tafe amma geemii keeti? Guyyaa meeqaa tafe? Ani gaafa keetii sani umraa deemuu hedaa gaafa geemii keetii. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim waliyyaan abboleessa dhaabbadhu mee'ati naafatu waggaa 27 wal arguun kun waan guddaadha wallaa wabillaa geema taphannaan hin deema. Ani ji'a dhufu ji'a kana gaafa 25 umraa deemuu hedaa. Umruma teesseetu mana darbiti wallaahi gasitti qophaa'e. Harama rabbi jala taa'ee tiriin geemii si taphachiisa. Obboleessa kiyya haadha seenaa sirraa gabaabseen jira haadha seenatti naa kan leenca kiyya wallaahi. Yaana si gaafata akka inni achuun umruma keessa taa'eeti miti bakka inni taa'ee leenca siif dunaa itti himaa. Dooktora Asli. Asli. Taalu bakka. Fayyaa. Numana waan gaafeeti. Alhamdulillah. Apa bakka seenaa si buufnu mucaa kana baay'ee jaaladha. Raqayyi kanatti hin seenani. Keessaa haasofsiisu waan akkanaati. Ati nama guddaadha. Hin ta'u. Bakka si buusuu jedhatanii. Neetworkii siree barbaama bayaan. Masaanoo lama gootaaf Neetworkii siree barbaama. No, neetworkiin xiyya waayifaa guddaadhaan amma hin sirroine. Akkami sirreeffatte? Akkasii doktora jajjabaadhu. Argiituma sirriitti na hojjadhu bakka geema guyyaa umraa deemtu haadha baatetti haadha seenaatitti naaf kenni deem. Illee dhagaa kenna. Oh. Nanti darbuun taatiti maa rabbi si godheeti. Umraa ta'anii leenca arbuun ni taa'ee wallaahi. Sila Muhammadin wacaa'eessan dhagaa waan isin jettan. Maashaallah. Umraan dhufa leencaan kan nu qaban jettaati. Dhuftaa siina kan taasise umraa keessatti taa'anii miti. Nama afurii tafe namni adda addaa.
namni adda addaa ababaa afur guutu ababaa afurii tofe. Doktora ada bisi ni jenne bitar bara yama kaba doktora ada bisi nyechan jirani. Leshi doktora tu bukate jadi. Dhugaa akkamitti nama mirgaa. araba rabbi jala taa'eetiin hin geemii tafsiisan. Caalisha. Arab ninu gema jalata Arab ninu mana rabbi jakhesa tae nama Guyyaa nurraa deemuu duratti mana qabatte ati guyyaa nurraa jijjiiri. Rakkoon qabuudhaanii nu bira dhuftaa suu darabee. Doktora Asli hincin kamini haadha seenatti naaf kennu. Achillee ni ogaa dura nu bira dhuftee achi dheeta rakkoon hin jiru. Namni umraa dhufe bari dhalaa bira dhabuun ta'u. Andini ofirraa haquu deema barre achi ganaa galti jala dhufee amaartitti akkamii haraa galti jala taa'ee haraa Caalchisaa dubbiitti hin dheeressin ani dilin ofirraa dhiquu dhaqe sinaan jechaa jiraarta haadha seenatti naaf kennu obboleessa kiyya. Ayyee Akkana maal goonaa dubbiitti dheeressin. haadha seenatti kennii waliin dhugaa. Guyyaa meeqa? Qeeffattee dhoofta obboleessa kiyya. Leenca lama. Caalchisaanis leenca lama naa qopheeffattee dhufti. Maal guyyuma ta'u Caalishatti himadhu ammaan tana. Amma giiftarri guddaan caalii tanaati. Najinaa hin dhaabbanne obboleessa kiyya maal taatan yoo takkitti tana najinaa hin dhaabbanne maaliif faayidaan isin qabdan? Noo yaani ani waan danda'u sii godha gara kiyyarraa lamallee ta'uu Waalaikum baattu. salaam laafa habibi. Amma warra akka caalii kana fatti himadhu warra giiftara gurguddaa kana fa'aa jiran. Caaliin naani dhufti lakkoon Itti himadhu ammaan tana. mataa keetitti leenca lama naa qopheeffadhu kootu obboleessa. Abaa uummata Dooktor Asliidhaaf adaba Lamallee tokko ta'uu irraa baattu amma qabaa gaa. Ati lamallee ta'uu baattu sirraa nafnu inshaallah. Hedufna. Leencuma tokko qofa naa qabadhu kottu caalchisaa xiyya lubbu mangisti guyyaa san lubbuu ta'e naa waree giikottu lubbuu xiyya caalchisa. Haati baatee wayi dhufti geema kee. Hin dhufti leenca qabattee dhufti ishee waadaa naa galtee jiru jirti. Wallaahi. Wallaahi. Bakka haati baatee dhufnaan hin moota. Haati baateedhaan naani dhufti miti obboleessa jaalallee waggaa dheeraati yaada. Geema keetira tooppi waan ta'uu qabditi. Wallaahi sanuun ni beektii miti isheenu. Mubaarik Musammaa kalee amaana jala dhaqee garafaa oole malee. Tole bakka Yaab shiraa doktor. Yalla obsaa fi tamaa foloo na godha. Obsaa kiyya kana toomi ulfaadhu urjiyyee urjiinuu lamaafin hawwii. Thank you so much ulfaadha gara ta'u. Ndulloome duudha kana ol ka'uu dadhabe. Aadaa guddisuu itti beena abbootii gadaarratti hundoona. Obsaa foloo na godha hundi keessa. Amma yoo duraanatti boontu gartokkee goraanatti kootu.